Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa odeeffannoo ispoortii guyyaa irraa waliin isinitti himaa waliin tura. Premier Leaguein Oromiyaa marsaa lammaffaan kan bara 2018 magaalaa Naqamtee Stadiyeemii Wallaggaatti guyyaa irraa eegalee jira. Premier Leaguein Oromiyaa marsaa lammaffaan kan bara 2018 Stadiyeemii Wallaggaatti tapha Gimbii fi Sirxiin taasisaniin bakka keessummoonni kabajaa garaa argamanitti eegaleera. Hooggantuun Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Aadde Roozaa Biyyaa, hooggantuu Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbirroo, hoogganaa itti aanaa Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa fi hoogganaa Damee Ispoortii Obbo Dassaaleny Xila'uun, kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Masarataa Haayiluu, hoogganaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa Obbo Firoomsaa Laggasaa, akkasumas deeggaraa fi jaallataa ispoortii Obbo Tamasgeen Namee sirna saaqiinsaa dorgommichaa irratti argamuun sirna faaruu alaabaa biyyaalessaa fi naannoo Oromiyaa jechuun sagantichaa eegalchisaniiru. Ittuma fufuun tapha sa'aatii 8 irratti Gimbii fi Sirxii gidduutti geggeeffameen galchii malee boqonnaaf bahuun tapha boqonnaa boodaatiin daqiiqaa 50ffaa irratti Teedii Guliilaat Gimbiif galchii injifannoo lakkoofsisuun Gimbiin galchii 1-2 Sirxii injifateera. Kanumaanis Teedii Guliilaat Gimbiirraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Dorgommii kanarratti kilaboonni godinaalee Oromiyaa garaa irraa walitti bobba'an 10 kan wal morkatan yoo ta'u, kilaboonni sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaatti xumuran naannoo Oromiyaa bakka bu'uun shaampiyoonaa kilaboota naannolee Itoophiyaa irratti ni hirmaatu. Akkasumas wal dorgommiin kun guyyoota 28f itti fufuun kan wal dorgoman ta'uu ifoomee jira. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Finfinneerraa.